السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت بلي وقالي حتى أنتنا وأنا روي سيد الفترة وأنت هروت تسمع لجناني سموني إمباسي ديمون توري يو إمباسي قديمون تلقى بيتوري انجرا غارة رمضان دران دي أما خرج أفريتي ديمون جرق إمباسي ديمون إيغالي ويا درا رمضان درا متاوقع نباها mattaawaqaanii paaspoortii haachuun danda'ama akkuma jedhamu dhaga'een karaa imbaasii deemeen ture garuu yeroo sanitti mattaawaqaanii jechuun nama duraan paaspoortii qabu waan ta'eef nama duraan paaspoortii qabu mattaawaqaan paaspoortiin hin ba'uuf namni paaspoortiin ba'uu fi nama duraan namni mattaawaqaan paaspoortiin bayuu fi nama duraan paaspoortii hin qabne qofa jechuudha. Namoonni duraan paaspoortii qabdan karaa xalabaa haa ta'uu karaa kamiinuu fakkeenyaaf haa ta'uu lakkoofsa koopii paaspoortii yoo qabaattan paaspoortii hojjechuu dandeettan ammallee mootuyyuu yoonii fi lakkoofsa paaspoortii qabaattanii jiran kanneen yoo qabaattanii yookiin immoo paaspoortii keessa yoo harkarraa qabaattanii xalabaas baatanii karaa kamiinuu yoo dhuftan paaspoortii jidadachuu hin danda'ama yeroo amma keessa jiru kanatti jechuudha. Achirraa kan hafee warroonni tasumaayyuu paaspoortii hin qabne jechuudha kan mattaawaqaa biyya argisiifatanii paaspoortii hojjechuu danda'an warroonni tasumaayyuu dura paaspoortii hin qabne jechuudha. Namoonni akkasii mattaawaqaa biyyarraa ergisiifachuudhaan kooppii mattaawaqaa san kooppii gochuudhaan karaa imbaasii deemanii paaspoortii haaraa baafachuu danda'anii jechuudha. Akkasuma ammallee namoonni akkuma isin jedhe kana kooppii paaspoortii qaban namoonni paaspoortii duraanii qaban xalabaallee bahee bakka miila dhufii paaspoortii gadhiifachuu dandeettaa jechuudha. Kanatu jira jechuudha imbaasii keessa. Itti aansanii mootuyyuu ati galuu barbaade wayittis nama homaa hin qabne si galmeessanii garuu ani guyyaa san akkuma dhaqeen mattaawaqaatu mul'isee nama mattaawaqaan hin ta'u eeggatu dura paaspoortii qabattee naan jedhanii hayyee maali furmaan jennaan si galmeessina naan jedhanii na galmeessanii lakkoofsa keenyarraa fuudhanii hanga adda baatee afur keessa jira naan bilbillee wanni takkaayyuu hin jiru jechuudha. Garuu akkuma feesbuuk irra arguu jirru kana warroota paaspoortii qaban keessummeessaa jiranii ni yaamamaa jiranii warroota mana hidhaa galchaa jiranii kanaaf immoo alhamdulillah jenna haa ta'u immoo itti deebi'ee samuun kana immoo kalima gadda kan imbaasitti deddeebi'u ittiin jira jechuudha. Karaa imbaasitti deemee yeroo gaafadhu akkana jedhee yeroo gaafadhu deebiin takka hin jiru garuu ammas warra paaspoortii dalagaa jiranii sirriitti dalagaa jiranii warra paaspoortii jechuudha. Garuu immoo warroota homaa hin qabne wala paaspoortiis ta'ee wanta akka wanta hin qabne keessummeessaa hin jiran bisbaasii haaraa wanti jedhamu hin jiran tokko bisbaasiin haaraa si eegalee waan akkasii sunni soba wantummaan bisbaasii haaraa jedhamu hin jiru jechuudha haga ammaatti. Kanaafuu namoonni tokko information sirrii namaa hin kennanii kanaafuu aga danda'ameen information sirrii osoo walii kennaniif gaariidha. Ammallee immoo namoonni paaspoortii qabdan deemtanii paaspoortii sun deddeebisiifattanii ji'a 2 turaa ji'a booda sanii deebi'aa achi booda immoo piroosesii eegaltanii karaa biyyaatti deemuu ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu namoonni isin dhukkubu jechuudha amma ka jiru namoonni dhugaan isin dhukkubee waraqaa mana yaalaa qabdanis ni keessummeessan. Ani dheengadda keessuma seenee namicha karaa raayyoon seessan yoo maal qabaachuu baatte karaa raayyoon seessan jechuudha karaa imbaasiitu hin danda'amu garuu giddiidhaan namichi kadhadhee keessa seenee namichatti jechuun warra karaa gubbaa eeguutu karaa seessifnee keessa seenee namicha imbaasii keessa dalagu dubbisee gaafadhee akkanaan jedheen jennaan bakkaan yoo si dhukkubee waraqaa mana yaalaa qabaatte yookiin yoonii fi paaspoortii qabaatte kana alatti nama biraa keessummeessaa hin jiranii jechuudha. Achumaaniin ofirra deebi'e hundi godhu takkaayyuu hin jiru jechuudha. Yoonii fi kooppii paaspoortii biyyarraa qabaattan biyyarraa argisiifattanii akkasitti karaa biyyaa deemuun hin danda'ama jechuudha. Ani garuu kana hunda keessatti ka gaafii natti ta'e maalidha garuu hojjetamaa jira dhugamatti hojjetaa jiran jechuudha. Sirriitti hojjetamaa jira garuu namni keenya achitti nyaataa jira. Namni hunduu ka galuu barbaadu hedduudha. Namni galuu barbaadu hedduudha jechuudha. Takka lama namni galuu barbaadu garuu maaliif furmaan hin kaayamne? Nama galuu barbaadu kana maaliif furmaan hin kaayamne dhagaafiin kiyya yoo danda'ame waliif sagalee taa'aadha. Warroota homaa hin qabne warroota ala keessa jiran ka galuu barbaadan ka daa'ima hojii rakkatan hedduutu jira jechuudha.
garuu amma achi keessummeessamaa jiru warra paaspoortii qaban warroota mana dhukkubsatanii mana yaalaa ragaa qaban kanneentu keessummeessama malee nama biraa tokkollee hin keessummeessan. Bakka kanatti amma namni kun maal ta'aa ree ka daa'ima qabu ka abbaan manaa irraa qabame kunniin jidduu kanatti rakkataa jiran jechuudha. Kanaafuyyuu isaan kanneeniifis furmaanni kaayamuu qabaadha yaanni kiyya. Isaan ala rakkataa jiran jechuudha. Isaan mana keessa daa'imaan teettu yeroo mana teettu si qabu jira rakkoo hedduutu jira. Booda maal ta'arree gaafa mana dhaasanii immoo mana dhaasanii dafanii gara biyya galuun hin jiru. Rakkoo kan hundatuyyuu nama keenyarra gayaa jira. Kanaafuyyuu warroonni miidiyaa gurguddaa qabdan waliif sagalee ta'aadha. Nama hedduutu biyya nama kana keessatti rakkachuutu jira. Fakkeenya namni tokkos namni tokko yookiin dhukkubbii guddaa yoo hin qabaatin galuu hin dandeettu jechuudha. Hanga mana yaalaa deemtee yookaan dhukkubbii guddaa mana yaalaa irraa si barreessanitti. Namni immoo kana gochuuf maal godhare yookiin sobaan deemanii waraqaa sobaa baafataa jechuudha ilmi namaa. Kanaafuu walumaa galatti haalli jiru kana namoonni isin dhukkubee jiru namni dhugatti isin dhukkubee jiru waraqaa mana yaalaa qabaatan karaa imbaasii deemtanii karaa biyyaa galuu dandeettanii jechuudha. Namoonni dhugatti isin dhukkubee jiru akkasuma amma dhukkubsanii kan namoonni paaspoortii irraa abdan yoo ifiin kooppii paaspoortii irraa qabaatan deemtanii paaspoortii akkasuma gaddamachuu hin dandeettanii jechuudha. Isa kanatu jira inshaallah. Wanti harooftii yoo jiraate isiniin beeksisa. Kun riyaaditti jechuudha. Wanti kun kan jiru riyaadiin keessa riyaaditti wanti kun kan jiru jechuudha. Jiddaanis hadha garuu jidda raallee hadha waa dhaga'een tureyyuu yaani akka eegalamuu heduu wayii warra amma rakkoon jiru jidda raallee akka dalagamaa jiru dubbatama garuu rakkoon jiru warra imbaasii kan jira santu jira. Wanti isaan beeksisan tokkollee hin jiru jechuudha. Warri imbaasiidha waan akkanaatu jira wanti isaan jedhan takkallee hin jiru. Paaspoortii sirra kennamaa jira kanallee wanti ani beeksisaa argine takkallee hin jiru. Nama mana yaalaa qabu dhukkubee rakkoo keessattillee koottaa galaa jedhanii wanti isaan beeksisa waan tokkollee hin jiru. Garuu yoo achi dhaqxe immoo si keessummeessanii kun waan ija kiyyaan deemee argee jechuudha waan warra dhaga'e osoo hin taane. Kanaafuu gama imbaasiitti deemtanii karaa biyyaatti imaluu dandeettanii jechuudha namoonni rakkoo akkanaa qabdan. Warra Jiddaa foormeeshinii dhaga'eedha kuni akka hojjetaa jiranii warra Jiddaallee hojjetaa jira garuu wadha foormeeshinii dhaga'e wayii namoonni mattaawqaa qaban jedhama ka Jiddaa. Namoonni mattaawqaa qaban namoonni daa'imman qaban deemanii bisaafii baafatanii karaa biyyaatti galuu hin danda'amaa jedha foormeeshinii Jiddaa ka jiru. Kanuma wanta haaraa wanti biraa yoo karaa imbaasiitti deddeema waan ta'eef wanta harooftii yoo jiraate isiniif hin hima. Viidiyoo kiyya isinitti tolte laayik sheer sabiskiraayib godhaan jajjabeessaa sagalee waliif ta'a namni keenya rakkachuu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf karaa imbaasii gubbaa yeroo deemtu ol seesisanii alatti san keessa dhaabatta annugaa biyya tokko biyya tokko irraa baruudde jechuudha. Keessa dhaabatta nama keenyaaf dhugaa waliif hayaannu. Biyaansi akka biraachi haafu keessinanii haasa'an yoo eeyyamamee maal qabu karaa sigga cufanii karaa san gubbaa akkatti daa'imman annugaa dubbachuuf nama daa'imman qabatee taa'utu garaana nyaate wallaahi jechuudha. Namni dubartoonni daa'ima qabattee san keessa akkasitti ilaal asiin akkatti amma si affeela jechuudha. Nama ibidda keessa taa'u jechuudha. Kanaafuu biyaansi leesha akkas godhani biyaansi gaaddisa jala haa ta'anii jechuudha. Gaaddisa jala yaani ol seenanii mangibbii keessa hojjettee qilleensa keessa hojjettee waan tokko garuu ala karaa socho'anii karaa imbaasii gubbaa dhaabattaa jechuudha. Akkasii waliif haa yaannu garaa waliif jabaachuu haa dhiisnu waliif haa yaannu tokkummaa haa jabeessinu. يا وانت هرون نجلس نفين هما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.